nagaan bulchite nagaan bulchi bara kana bara gammachuu nu taasisi bara kana bara nagaan nu taasisi gurra tokko godhi Oromoo akka lafaa haaftatti godhin fiixan nu baasi nyaaba keenya diina keenya nurraa kaasi biyya teenya irratti abbaa nu taasisi lafa teenya irratti abbaa nu taasisi lafa Oromiyaadha harka diinaatiin nu baasi nutillee nama onnee godhatee gurra tokko godhatee ija tokko godhatee wal argee wal dhagee wal beekee wal yaadee jaalalaa fi kabajaa tokkummaadhaan diina ofirraa kaasu nu taasisi ilmaan keenya nu guddisi deessuu ilmoo garaa qabdus ta'aaqila deessu nu taasisi sabbata ayyoon furatte nu taasisi laaftutti lafaa fudhachuu nu agarsiisi daa'ima gaarii aqila abbaa toltu tabiyyaa toltu tasaba ofiitii toltu ta hegeree qabdu ta aqlii qabdu ta hayyuu taatu ta ogeessa taatu nu kenni dardara keenya kan Oromiyaa keessatti dhiini isaanii bara baraan guyyaa guyyaan ji'a ji'aan sa'aatti dhangala'u kana yaa waaqa geejii nu itichi lafa Oromiyaadha coqorsa nu taasisi Oromiyaa akka dur nu taasisi ummata Oromoo tokko taasisi tokkummaa nu kenni bayaa fi lixaa alaa fi mana biyya keessaa fi biyya biraatti addunyaa guutuurratti tokko nu taasisi gurri keenya waan takka nu haa dhaga'u ijji teenya waan takka haa garu yaadni keenya tokko haa ta'u haa dhalate nu haa guddatu haa guddate galma nu haa ga'u barataa qalamni haa mirgisu beekaan keenya beekumsa of keessaa qabu jijjigee of keessaa nuuf haa baasu anaa fi bitii saba kiyyaaf haa ta'u haa jiru wal dhaga'u rabbi nu haa kennu qabsoo teenya irratti jabaachuu rabbi nu haa kennu mirgaan buuja qabannee harka bitaatiin qabsoo qabannee waliin lafaa kaanee diina keenya cabsuu irratti walii galtee rabbi nu haa taasisu galmi keenya ka tokkummaa ka jaalalaa ka aadaa teenyaa akkaataa dursan abbootiin teenya deebisan nuuf haa jaaramu haa jaarame haa jabaatu aadaan teenya haa deebitu haa magartu haa dagaayitu hanganuman jaatii galatuma ulfaadhaadha haa suuraa Naufalcha guyyaan akka kanaa guyyaani ummanni akka kennaa ummanni rakkatee dhama'ee waan qabatu dhabe aadaa isaa keessa qoratee isii san ammoo irraa waan argate eebbifachuuf yoo walitti dhufu kuni nu ofii guyyaa guddoo jedheetiin yaadaa maaliifi ummanni gabroomsituun dhamaastuun akka biyya keenyatti nurra jirtuutu waan qabanudha tana jalaa ba'uu fi wanni nurraa eegamaa seenaa keenya aadaa keenya bulmaata keenya hortee keenya hormaata keenya yoo qoranne yoo beekne jechuudha yoo san humni dhufa humni sammuu keenya keessa jira humna of keessatti wallaalle kana wanni baasaa yoo seenaa keenyarraa waan bira dabarre beekne jechuudha aadaan waan sabni keenya irratti hirkifateetiin hagarraa ittiin ture jechuudha ka waggaa 100 olii gama gamanaan itti duulanii harkaa dhabamsiisuu hin dandeenye jechuudha isa kana deeffachuu fi walitti dhufne jechuudha guyyaan kun guyyaa guddaa anaaf guyyaa guddaa nu hundaafuu guyyaa guddaa afaan nama waa beekuutiin dubbachuu hin dandeenyu afaan nama waa baratuutiin haasofnaa jechuudha nuti barattuudha kanaafi rabbi waan barbaadan akka nu gootuuf jecha hamilee teenya akka nu qajeelchuuf jecha ufii walii galuu qabnu jechuudha wanni itti walii galu kunillee waan itti gargarii taane kana yaada keenya ka gargarii ta'e kana tokkotti daandii tokkorratti toora tokkorratti deeffachuu danda'u jechuudha afaani baraatiin karoora tokko taarfannee isarra deemuu danda'u jechuudha siyaasaan illee haa ta'u jiruuf jireenyaan illee haa ta'u diinagdeen illee haa ta'u barnootaan illee haa ta'u jaarmaan illee haa ta'u jechuudha kanaafi namoonni lammii kennaadhaan waan tokko barbaadanii waan sanuu fi ufuutti agarsiisuuf yoo gadi ba'an
dhufnee dhageeffachuu qabna, irraa barachuu qabna, akeekkachuu qabna jechuudha. Kanaaf wanni har'a ilaaluuf deemnu kun nu'uu fi bu'uura waan dabre irraa itti kaanee nu hundumtuu karaa keenyaa amma intarneetii irraa barbaadamee dhufe kana sammuu nama keenyaa keessaa illee barbaannee finnee lafa keenya irratti haasofnee akkana turre akka kanaan deemuu dandeenya akkana turre akka kun nu baasa waan kam cibsama waan kam immoo kaa'anna jennee irratti marii boonu jechuudha. Kanaaf waan nagaan oolchu nagaan haa bulchu guyyaa nagaan nuuf haa ta'u horteen teenya dagaagdee addunyaa guddatuun rabbi toora tokkotti nu haa deebisu. Rabbiin ammoo waan jabaannee irra hojjenne irratti nu gargaara. Rabbiin kadhachuu qofaa miti waan kadhanne irratti akka jabaanneetiin yoo hojjenne milkii akka argannu abdii qabna. Nullee nu gadii miti nama ilma namaati. Kanaaf abdii walii akka qabaannu rabbi jaalala walii nuuf haa kennu. Qalbii teenya tokko haa godhu. Garaagarummaan qabnuu fi qabeenya malee diinummaa akka hin taane rabbi nu haa beeksisu. Namni keenya keessatti wanni guddoon dhaamadhu nama keenyaa fi daandii waa irraa barurraa duubatti deebi'uu nurra hin jiru. Ijoolleen teenya dardalli keenya akka jabaatanii baratan hundi keenyaa tattaaffii gochuu qabnaa jechuudha. Waa barnoota caale hin jiru. Namni keenya hamilee hin dhabne, bilisummaa hin dhabne, biyyi dhabne sababa barnoota irraa gargar cinneef. Sababa barnoota irraa gargar kutanii fi hallayyatti bannee hafne jechuudha. Har'a biyya kana dhufnee ammoo miila tokkoon dhaabbanne barnoota barbaadachuu qabnu cufte. Maaliif isatu furtuu ammaa golden key furtuun balbala hundaa banu balbala bilisummaa, balbala diinagdee, balbala wajjin jireenyaa, balbala jaalalaa, balbala gulantaa mootummaa kan banu barnoota jechuudha. Kanarratti jabaatee hojjechuu qabna. Ijoolleen afaan isii barsiisuu qabna. Afaan doonii biyyatti nu gahe. Afaan malee biyyatti keenyatti galuu hin dandeenye. Namni afaan hin cite waatii loon keessaa baatee badde jechuudha. Waatii loon keessaa baatee badde bifaan barbaadanii galche. Nama Oromoollee afaan isaatiin barbaadne galfanne jechuudha. Aadaa keenyaan barbaadne galfanne jechuudha. Gaafa san bilisummaadhaaf karaa haxaawaa karaa qulqulleessaa kadeemu. Kanaaf hundi keenya jabaachuu qabna. Toora diinagdee yoo taate diinagdeen biyya keenya deemuma jira. Ormi dhaqee achitti sooramaa jira. Biyya keenya diinagdee gurgurtee jira. Kanaaf Waaqayyo waan jalqabne hundaa fiixaan akka baafnu amri nu haa kennu. Sammuu teenya nu haa banu. Sammuun teenya haa banamtu. Ijji teenya haa agartu. Amri teenya rabbiin nu haa kennu. Kan akka fayyadamu nu haa gargaaru. Sagantaa dhaalee kan barakaa nuuf ta'ee namni cufte irraa waa bareetiin galu akka tawaabtii qabaa ulfaadha. Fayyada galatooma akka isin jettan rabbina jiru. Gaa ammaan tana adda kuweedha dhiyeessinaa rabbi jedhee gaa adda kuwee namni hin beekne hin jiru ani gaa jechaan isiitti ibsu natti xiqqaata. Haa ta'u immoo namootaan Oromoodhaa warra qabu keessaa isin tokko aadaa keenyaa fi maalummaa keenyaafis nama yeroo dheeraa fi qabsoo adda addaa godhee nama akkasii qabaachuudhaaf hedduutti gammannaa fayyaa ta'ee galatoomee asitti nu dhiyaatu waan nu godhuunis. Fagar rambut. Yo. Lamuna.